Galanni fulfinni Waaqaadhaaf haa ta'u yeroo qabaachaa turre hundumasaaf hafuura Waaqayyoo harka Waaqayyoo gargaarsa Waaqayyoo torbanoota kanaa nu wajjin ta'eef Waaqayyootti guddaa gammannaa. Waaqayyoon isin galateeffannaa. Dubbii Waaqayyoo keessaa gabaabaatti waan Waaqayyoo ganama kanaa laphee koorraa kaa'eetii walii wajjiniin hirmaannaa. Torbanii muraasa fuula duraa mata duree mootummaadhaaf qajeelummaa Waaqayyoo jedhu dhaabbanne wantoota tokko tokko laalaatii turre. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoobsa 33, Roomee boqonnaa 14 lakkoobsa 17 irraa dubbii jirurra dhaabadheetanii jireenya mootummaa Waaqayyoo mata duree jedhu sanaa ammas yeroo qabnu keessatti waanuma muraasa jechuu jaalladha. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maatiyos boqonnaa 6 lakkoobsa 33 walii wajjiniin dubbifanna. Akkasumas Roomee boqonnaa 14 lakkoobsa 17. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaaduutti hidhaa. Kana malee kan barbaachisu hundinuu isiniif hin kennama. Roomee boqonnaa 14 lakkoobsa 17 irratti immoo nuu hiika. Mootummaan kun maal akka ta'e. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa qajeelummaa tokko, mootummaa nagaa lama fi mootummaa gammachuu warra hafuura qulqulluu biraa kennamaniiti malee mootummaa nyaataaf biddeenii miti jedha. Wangeela Maatiyos keessaatii ergaa mootummaa Waaqayyoo, mootummaan Waaqayyoo bal'aadha. Namni wangeela lallabu kam ergaansaa mootummaa Waaqayyoo jalatti kan uwwifamedha. Wangeelli Maatiyos ergaa gurguddaa bal'aa inni waa'ee mootummaa Waaqayyoof of keessaa qabu ilaalleetu achi keessaa tokko irratti ilaalaa jirra. Wangeela Maatiyos irraa jalqaba mootummaa Waaqayyoo, guddina mootummaa Waaqayyoo, jireenya mootummaa Waaqayyoo, fuuldura mootummaa Waaqayyoo, fakkeenya mootummaa Waaqayyoo, eebba mootummaa Waaqayyoo, bakka buutota mootummaa Waaqayyoo, ergamsa mootummaa Waaqayyoo, ergaa mootummaa Waaqayyoo, mootii mootummaa Waaqayyoo, hafuura mootummaa Waaqayyoo, kadhata mootummaa Waaqayyoo, tokkummaa mootummaa Waaqayyoo mata duree jedhu Maatiyos jabeessee dubbatu keessaa kan nuyi ilaaluu yaallee jireenya mootummaa Waaqayyoo isa jedhudha. Jireenya mootummaa Waaqayyoo maal jenne gaa? Jireenyi mootummaa Waaqayyoodha. Toora jireenya mootummaa Waaqayyoo. Toorri jireenya mootummaa Waaqayyoodha. Isa guddaatii gara isa xinnaatti jenne. Toorri jireenya mootummaa warra irra jiranii isa xinnaatii gara guddaatti jenne. Kingdom life arrangement from the greater to the lesser. Inni alaaf warra guddaa ta'e tokkoffaarra jiru gara mootummaa Waaqayyoo gaafa dhufnu xinnoo ta'a, dhumarra dhaqee bu'a. Akka Yesuus Kiristoos nu barsiisutti. Inni biyya lafaa priority jalqabaarra kaa'atanii asitti immoo achi gadi galagaleetu ilaalaatii turre. Kanaaf Yesuus Kiristoos raajala jireenyaa, toora jireenyaa isa kan mootummaa Waaqayyoodha yeroo barsiisu jireenya akka ittiin toora gashadhaa, akka ittiin ta'aa mootummaa koo keessatti jedheetu itti hima. Jalqaba number 1 tokkoffaan lafa jireenyi jalqabu source inni mata dureef inni guddaan ana kan koorraa jalqabaadha. Kan koo barbaaddadhu, kan kee immoo taanee dhufaa jedha Yesuus Kiristoos. Yeroo jireenya nuu sirreessu mootummaan Waaqayyoodhaa sirreeffama jireenya atiin jalqaba jenne. Toora sirreeffama jireenyaa kanaa gaafa dubbatu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenyonni baay'een sirrii kan taane gara jireenyaa 11 maqaa dhoofne gabaabaadhumatti. Kun sirrii miti, kun sirrii miti, kun sirrii miti, kun sirrii miti kan jedhu sirrachuu qabaadha. Sirriin isaa attam akka ta'e gaa nutti himaa isa ammaa isinitti hin himuu.
Jireenya hafuuraa akkaataa isinitti ilaalcha isin kadhannaaf qabdan sirrii minii, ilaalcha isin soomaaf qabdan sirrii minii, ilaalcha isin dubbii waaqayyoof qabdan sirrii minii, akkaataa isinitti maallaqa qabdan sirrii minii, akkaataa isinitti arjoomtan sirrii minii, ilaalcha isin badhaadhummaaf qabdan sirrii minii, akka isinitti faraddan sirrii minii, akka isinitti jaallattan sirrii minii, ilaalcha isin gaa'ilaaf qabdan sirrii minii, ilaalcha isin hawaasaaf qabdan sirrii miti. Kun sirrachuu qaba. Sirriin isaa attamisa jedhu Wangeela Maatiyos boqonnaa 1 amma 18tti yoo dubbifattani isa sirrii isaa nutti hima. Garuu walumaa gala tuqaan 11 kanaa iddoo lamatti irree yoo ilaalle jireenyi kan foonis jireenyi kan hafuuraas sirrii mini sirrachuu qaba akka kan kootiitti gara kan kootiitti jedheetu Yesuus Kiristoos barsiisa. Iddoo lamatti hirama jireenya foonii jireenya hafuuraa yookaas immoo ilaalcha fooniif isin qabdan mootummaa koo keessatti ija mootummaa waaqayyoon dogoggora. Ilaalcha isin hafuuraafis qabdan ija mootummaa waaqayyoo keessatti dogoggora jedha. Warroota sirrii mitii kanaa iddoo lamatti hiramu kan hafuuraaf kan foonii ta'eetu iddoo lamatti hirameetu argina. Barbaachisaa miti hin jenne sirrii mitii jedhe malee. Takka takka waan barbaachisaa ta'etu akka yaada waaqayyootti sababa hin deemneef ija wangeelaan ija mootummaa waaqayyoon sirrii ta'uu lafannitti dhiisu jira. Jireenya dhala namaa jireenya sadii of keessaa qaba. Foon qaba, hafuura qaba, lubbuu qaba. Sagaleen waaqayyoo kanneen kun sadan akka abbaan inni foon uume, abbaan inni hafuura uume, abbaan inni lubbuu uume barbaadutti akka isaan jiraatan barbaada. Sirrii minachuun abbaansaa inni uume akka itti yaanne jechuudha sirrii miti jechuun. Akka itti yaanne ani kan kooti garuu kaayyoo ani uummadheef akkam miti jechuudha. Waaqayyo namni akka uumaansaa yaadeef akka ta'u barbaada. Galanni kan waaqayyoodhaa ta'u. Uumaan immoo maal nu yaada? Guddaa nu yaada. Gaarii nu yaada. Yaanni isaa gaariidhuma. Gaariin kan waaqayyoo tokko kan nutti hir'atu hin barbaadu waaqayyo. Jireenyatti kufuu jechuun waa bira ga'uu dadhabu jechuu miti. Jireenyatti kufuu jechuun isa abbaan jireenyaa nu yaade ta'uu dadhabu jechuudha. Abbaatu mucaasaaf mul'ata qaba. Utuu hin dhalatin fuula duraa sagantaa qabaafi. Sagantaa qabaafi, mul'ata qabaafi, waa argeefi, waa lafa kaa'eeraafi. Waan argeef sanaa akka inni hin taane kan dhowwu hundumaa jalaa qulqulleessee baajata isaa qopheessee fi gaafa mucaan isaa dhalatu ani mul'atan sii qabaa jedhe ilma isaan maal daakterii akkati naa taatuun barbaada. Horiin isaa kunoo mul'anni isaa kunoo homtuu kan si dhaabu immoo hin jiru jedhe. Mucaan mul'ata abbaa isaa fudhateetu adeemuuti. Mucaaf hin taane isa miti kan keessaa jiru. Mucaan muziishiyaanii ta'e. Muziishiyaanii beekamaa successfully ta'e hin soorome. Hawaasi mucaan kee walqixxeenya argate. Mucaan kee nama guddaa ta'e abbaa isaafi. Abbaan isaa mucaa isaa akka itti yaadu. Abbaan isaa mucaan koo he's a miserable failure jedhee namatti hima. Maaliifi mucaan sun waan yaadu hundumaa argateera. Garuu abbaan isaa yaadeef hin arganne. Kana yeroo jennu ijoolleen keenya waan nuyi yaadnu ta'uu qabu jechuu miti. Waan ija hafuuraan garuu isa abbaan keenya nuu yaadetu nuu gaariidha. Kanaaf fuula waaqayyoo duratti namiin kufe jechuun kufaa jechuun isa abbaan isaa argen taane jechuudha. Kanaaf waaqayyo gooftaan maccaa inni nuu argee biyya lafaa kanatti tokkollee nutti hin irratin maqaa Yesuusiin. Ijoollee waaqayyootu nuyi abbaa qabna. Abbaa mul'ata nuu qabu, abbaa yaada nuu qabu, abbaa karoora nuu qabu, abbaa waan guddaa nuu arge qabna. Inni akka ta'u barbaada gaa waaqayyo. Egaa jireenyi isa ta'u yeroo diduutii sirrii miti jedha. Sirrii miti akka itti yaanne ani kan kooti jireenyichi garuu jireenyichi kaayyoonsaa jalqabaa oriijinaal eemiinsaa akkam miti jedheetu jireenya kan foonis kan hafuuraas sirreessa Yesuus Kiristoos hawaasa Yihuudootaa gidduutti yeroo ergaa mootummaa waaqayyoo jalqabe. Jireenyi foonii hafuuraa lubbuudha nuun jedha sagaleen waaqayyoodha. Seeruma uumamaa gubbaatti. Seera uumamaa boqonnaa 2:17 gubbaatti uumama dhala namaa kana yeroo laallu foon arginaa, hafuura arginaa, lubbuu arginaa.
Waaqayyo biyyoorraa jedha fooni. Hafuura jiraataatti baafatee jedha. Nin socho'es jedha. Lubbuu godhateedha. Hafuura foon biyyoorraa Adaamaa, Addaam, red soil. Addaam nu fakkaata. Namichi tokko macaafa guddaa barreesse Addaam Adaamaatti dhalatee jedhe magaalaa Kolaraadoo jira. Macaafa guddaa barreesse. Dhuguma ragaa guddaa immoo dhiyeesse. Maqaan isaa Addaam nama Adaamaa akka ta'eedheetu. Obbo Bultoo jedhu. Addaam Adaamaa jechuun biyyoo diimaa jechuudha. Kanaaf biyyoo diimaa kanarraati foon uume Waaqayyo. Foonii uume. Foon kanatti immoo lammaffaa irratti hafuuratti baafatee kan inni socho'u godhe. 2. Inni sadaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 20 irra fakkeenya image Waaqayyo uumeetii argitu si'a 3. Uume biyyoorraa hafuuratti baafatee sadaffaa irratti immoo bifa isaa fakkeenya isaan jedha. Waan addaa dubbata. Boqonnaa 1 lakkoofsa 27 irratti immoo sadanuun isaanii garaagara. Hafuuratti baafate socho'aa godhe nama lubbu nefish nafs afaan Amaariffaa fakkaata afaan warra biroo ta'uuni tokko tokko lubbu godhateedha. Inni boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irra jiru immoo bifa waaqaa jedha. Imagode yookaas immoo kan waaqa fakkaatu tokkodha. Inni dinqiidha gaamma kan isa fakkaatu Waaqayyo ofiisaa kan inni keessatti arginu. Ganama isa kana baay'ee barannee. Kanaaf waan 3 argitu Waaqayyo kan isa fakkaatu tokko nama keessatti argu tokkoti uume jedha. Agaa Imagodeenis, Nafishiinis, Adaamaanis Waaqayyoo fi xiyyeeffannaa isaa keessa jiru. Sadan isaanii hin barbaachisu. Sadan isaanii bara baraan jiraatamini. Sadan isaanii garuu akka eebbifaman barbaada Waaqayyo. Tajaajilli nu ilaannu tajaajila hafuuraatis tajaajila fooniitis. Waaqayyo tajaajila foonii hin kabajatu. Tajaajila foonii yeroo jennu biddeen nama nyaachisuu miti. Kennaan ayyaanaa baay'een isaa tajaajila fooniiti. Kennaan dhukkubsataa fayyisuu, kennaan namoota stressii ta'anii, namoota kaansarii qabanii, kana namarra tajaajila fooniiti. Foontu dhukkubsata. Hafuurri si'a tokko bilisa ba'aa. Hafuurri kuni sa'aatii 24 gooftaa isaa arguu malee dhimma guyyaatti deliverance hin qabu. Kanaaf tajaajilli baay'een isaa kennoonni ayyaanaa tajaajila fooniif kan kennamanidha. Tajaajilli hafuuraa yeroo hundumaa lubbuun maal barbaaddi? Gooftaa ishee uume kanaa wajjin Kiristoos Yesuusin barbaaddi. Nagaan lubbuu Yesuusi. Kanaaf foonnis hafuurris vaaliyuu qaba Waaqayyo duratti. Gartokkee miti. Barsiisi foon guddisee hafuura xinneessu jira. Barsiisa dogoggoraati inni. Barsiisi hafuura duwwaa keessumaa jaarraa jalqabaa keessaa gaafa siyaasaaf impaayirri gaafa waldaa seenee wangeelaaf siyaasi wal keessa babbadee innarraa obboloonni keenya warra ortodoksii gadaam jedhanii boollatti galan suni bara sana jalqabe. Namni foon waan lafaa kana waan foonii kana dhiisee boollatti galu. Waaqayyo boollatti akka galluuf utuu hin ta'in ifatti baanee ifa biyya lafaa akka taanuuf nu waame. Akka ittiin minifurmaan isaa foon adabanii, foon iyyoomsanii waaqarrattan argadha akka jennu miti yaadni Waaqayyo. Foonittis hafuurattis namaaf akka tolu barbaada Waaqayyo. Galanni kan Waaqayyoodha haa ta'u. Kanaaf foonni jajallate, foonni iyyoome, foonni badduu ba'ee hafuuraan boonuun hin danda'amu. Foon hafuura baatee sababa jiruuf kabajamoodha hundi isaanii. Amma gaafa inni imeeji jedhamu suni, hafuurri suni amma gaafa gara gooftaa isaa deemee inni waggaa 70 isa ta'uu, waggaa 100 isa ta'uu, inni imeejii baatee ture. Inni waan qodaan ulfina qabeessa hafuura kana baatee ture immoo nagaadhaan gara iddoo isaatiitti amma deebifnutti lachuun wal duukaa ulfina qabeeyyiidha. Ulfina qabeeyyiidha. Baataan imeejii Waaqayyoo, humna Waaqayyoo, hafuura Waaqayyoo qodaa sanatti akka tolu barbaada Waaqayyo. Garba dhukkubaa, garba iyyumaa akka ta'u hin barbaadu. Manni Waaqayyo keessa jiraatu. Kanaaf
Afurris foonis akka sirratu akka bareedu barbaada gaa akka sirratu barbaada Waaqayyo. Foonittis afuurattis jireenyi maqaa Kiristoosin isiniif sirratudha ergaansa. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Akkas barbaada Waaqayyo ijoollee isaatiif. Foonniif afurri yoon baalaansii isaa sirrataa gidduusaa jalqaba Waaqayyo yoo seene sirrata. Waan foonis hundumti isaa isaan itti naanna'utu murteessa. Kanaaf gidduun jireenya keenyaas, mataan jireenya keenyaas, bu'uurri jireenya keenyaas Kiristoos ilma Waaqayyoo Yesuusi. Waaqayyo lafa gidduu jireenyaan goone. Lafni gaafa senterii qabatudha. Hundumaa kan inni nagaa dhowwu. Kiristoos gaafa gidduu jireenya namaa qabatu hundumaaf nagaa kenna. Isa fooniifis isa hafuuraafis. Amma jireenya yeroo sirreessaa jiru Yesuus Kiristoos gidduu isaa taa'uu barbaadeeti ofii. Waaqayyo Israa'eloota biyya Gibxiitii akka baasanii gosoota 12 kornerii 4tti hire. Gidduutti immoo mana ijaaraa jedhe. Gidduu galuu barbaada Waaqayyo. Giddu galeessa hawaasaa, giddu galeessa mana, giddu galeessa gaa'ilaa, giddu galeessa jireenyaa, giddu galeessa waldaa isaatii taa'ee barbaada gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Moggaa taa'uu hin barbaadu. Gidduu jireenyaa isa kana nu ilaalaa turre. Waan guddaan yeroo hundumaa gidduu taa'ee inni kaan itti naanna'uu qaba. Saayinsiinis akkasuma nuun jedhame ture. Amma saayinsiin waan maasii xinnoo qabu tokko gidduu yoo keessan waan itti naanna'ee jiru hin facaa'edha. Kanaaf amma solar systemii jenna. Biiftuu kanaa, ji'a kanaa, lafti kun hundi isaanii humna guddaa kan qabu biiftuutti naanna'u. Lafti biiftuutti naannofti. Gravitational puuliin isaa jabaa waan ta'eef naannessee qabee dhaaba. Humni gidduu galee jiru. Lafi takka walakkaa geessees hin beektu, tokkoffaarra teessees hin beektu. Jalqabatti Waaqayyo jedha malee lafa hin jedhu. Biiftuu eenyutti fakkeessa? Sagalee Waaqayyoo bakkalcha barii ifa biyya lafaa Kiristoos ilma Waaqayyootti fakkeessa. Yesuus gaafa gidduu galee jedhu hin faffaca'u, fly away hin godhu, jireenyi sassaabee qaba. Ibroota irratti isa kana beessa godhee nutti hima. Waaqayyo bara duriitti karaa garaa karaa raajotaa abboota keenyatti dubbachaa ture. Bara kana immoo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos nutti dubbatee inni waan hundumaa karaa isaa maal godhaadha? Utubee inni jedhu kuni isatti naanna'aa jechuudha. Serkilii godha Yesuusitti. Jireenyi utubamee kan inni qabu yoo Kiristoositti rivolvii godheedha. Yoo Kiristoositti naanna'eedha. Naaf Yesuus Kiristoos jireenyi cufti isatti akka naanna'u barbaada malee moggaa dhaabatee lallabii Yesuusitti amma barsiisa dogoggoraa jenna miti. Maal jechuudha barsiisa dogoggoraa? Heresii jechuun. Heresii jechuun maal jechuudha? Wanta Kiristoosiin ala baase jechuudha. Waan Yesuus keessaa iddoo olaanaa hin qabne. Ija Kiristoosiin yoo ilaaltan waan keetti hin argine jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenya keenya keessaa iddoonsaa jireenya sirreessuudhaa fi sirni jireenyaa kan inni sirraatu jalqaba pozishiniin Yesuus yeroo sirratudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abbaa jireenya keenii gidduu jireenya keessanii haa ta'u. Waan isin torban guutuu gootan immoo isatti isiniif haa naanna'u. Yoo akka ta'e maal godhagaa? Isa qabee dhaabu ta'a jireenya namaa jechuudha. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Jedheetu jireenya mootummaa Waaqayyoo kana gaa jireenya isaa yeroo jiraannu tokko gooftaa kana giddu galeessa godhatee jiraata. Jireenyi mootummaa Waaqayyoo mootiin kun gidduu jireenyichaa, mataa jireenyichaa, hundee jireenyichaa, walakkaa jireenyichaa kan ta'e jireenyi sun maqaan isaa jireenya mootummaa Waaqayyoo jedhama. Jireenya mootummaa Waaqayyoo jedhama. Jireenya mootummaa Waaqayyoo jechuun jireenya karaa hundumaa Yesuus keessatti argamu jechuudha. Jireenya karaa hundumaa Yesuus Kiristoos abbaa irratti ta'e, gooftaa irratti ta'e irraa calaqqisu jechuudha. Amma gaa warri Ibrootaa jireenya mootummaa Waaqayyoo jalqabaniitu gidduutti Yesuusin baasanii. Kanaaf jireenyi mootummaa Waaqayyoo jedha Phaawulos. Yeroo isaan gidduutti gooftaa kana ala baasanii boqonnaa 4:17 irratti akkasittiin jedha. Jireenyi mootummaa Waaqayyoo jedha. Akkasiin itti jiraattan kana miti yaa waldaa nanaa jedha.
Jireenyi mootummaa Waaqayyoo, waa'een mootummaa Waaqayyoo akkas miti. Ilaa akkas malee jedha. Mootummaan Waaqayyoo Roomee boqonnaa 14 lakkoofsa 17. Mootummaan Waaqayyoo kana sadanan irratti dubbachuun jaalladha. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa qajeelummaati. Mootummaa nagaaf mootummaa gammachuu warra Hafuurri Qulqulluun biraa kennamaniiti malee mootummaa nyaataaf dhugaatii miti. Nyaataaf dhugaatiin dogoggora miti. Garuu nyaataaf dhugaatiin yookaas immoo foonni giddu galeessa ta'uu hin danda'udha. Ibroonni mozaayik daayitarii loowuu irratti wal lolu ganamaaf galgala. Lallabni isaanii sirna nyaataa kana nyaachuu hin dandeenya, akkas nyaachuu hin dandeenya, isa sirreessuudha. Ajandaa guddaan isa miti waldaa kana keessatti jedha. Taappikii geeddaraa, mata duree geeddaraa, dubbii geeddaraa. Dhimmi mootummaa Waaqayyoo dhimmi nu iddoo kana jirruu fi dhimma mootummaa Waaqayyooti. Dhimmi mootummaa Waaqayyoo immoo dhimma mootummaa Waaqayyoo haasofna edda ta'e immoo biddeenni mata duree jalqabaa miti. Nyaati mata duree jalqabaa miti hin barbaachisa. Dhimma mootummaa Waaqayyoo haasofna yoo jenne kontentiin mootummaa Waaqayyoo kan inni qabatee jiru tokkoffaan qajeelummaa Waaqayyooti jedha. Qajeelummaa Waaqayyoo. Qajeelummaa Waaqayyoo. Qajeelummaa Waaqayyoo jechuun maal jechuudha? Qajeelummaa Waaqayyoo jechuun namni ulaagaa guuteera jechuudha. Amma isaan yoo kanatu cabee kanatu hir'ate nyaata akkas ta'uu qabaa sana ta'uu qabaa isa kanatti buutee isa sanatti buutee akkas hin jedhu. Qajeelummaa Waaqayyoo jechuun you are qualified jechuudha. Guutuudha jechuudha. Nama guutuu kan godhu isa kan Waaqayyooti malee shaakala seeraa yookaas immoo hidhaa seeraa namni godhu miti jechuudha. Qajeelummaa gurguddaa 3-4tu jira. Qajeelummaan tokko isa warri Yihuudootaa itti hidhamanii gadhiisuu didan qajeelummaa law based righteousness. Qajeelummaa seerarra dhaabbateedha. Qajeelummaan lammaffaa qajeelummaa hojii namaarra dhaabbateedha. Isa kanaanii qajeelummaa namaa self righteousness jennuudha. Qajeelummaan inni kan biraanii qajeelummaa hayimaanotii irra dhaabbate religion based righteousness. Hayimaanotii kam? Qajeelummaan inni arfaffaaf inni guddaan qajeelummaa Kiristoos irraan argame. Kiristoos irra dhaabbate. Karaa wangeelaa gara keenya dhufe. Qajeelummaa isa kan Kiristoos. Isa nama kiyaatuun ta'in isa alaa gara keenya dhufe. Isa alaa arganne. Kan namaatu ittiin dabalamin isa gara jireenya keenyaa dhufe qajeelummaa Waaqayyoo. Isa nama maal godhuu? Eebbifamuuf, fayyuuf, waan mootummaa Waaqayyoo keessa jiru benefiitii fayyinaa hundumaa fudhachuudhaaf nama ga'a, nama kwaalifaayidii isa godhu. Maqaan isaa qajeelummaa Waaqayyoo jedhama. Namni mootummaa Waaqayyoo keessatti yeroo lammaffaa dhalatu waan harka Waaqayyoo keessa jiru kamiif guutuudha. Namni ulaagaa guutuudha. Kadhatee argachuuf ulaagaa guutuudha. Eebbifamuuf ulaagaa guutuudha. Ofii isaan kadhatee fayyuuf ulaagaa guutuudha. Waan sitti hir'ate ani kanan hin danda'u karaa abaluun kan argadha Waaqayyo irraa jettuun qabdu. Qajeelummaa jechuun balballi Waaqayyoo sa'aatii 24 siif banaadha jechuudha. Qajeelummaa jechuun mirga jechuudha qajeelummaan. Guutuudha jechuudha qajeelummaan. Hayimaanotiin Waaqa kana kaabaaf kibba nurraa fageesse miti. Qajeelummaan Waaqayyoodha. Waan nami kam argatu amanaan tokko Waaqayyorraa mucaan ilmarraa ilmi Waaqa abbaarraa argatu kamiif nama guutuudhaati jechuudha. Nama guutuudhaati. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Haleluuya. Guutuudha nuyi. Guutuudha. Ganaa lallabaanii sitti hime.
Lame waaqayyo mee jalqaba waan inni nu godhe qajeelota nu godhe waaqayyo mini qajeelaa jechuun akkuma nama jedhe gaa hundaan guutuudhaati waan kam nattaasa'uudhaaf mirga qabda. Karaa isa nu jaallatee teessoo araaraa isaatti dhiyaachuudhaaf ija jabina qabna wajjin haasa'uudhaaf jedha. Qajeelummaa waaqayyoo isa danuu kennee booddee eeyammoo nu kaa'e waaqayyo amma qajeelota sababa taaneef mirga isaa nu kaa'e waaqayyo. Qajeelaatu mirga waaqayyoo ta'a. Cubbamaan waaqayyootti hin siqu, qajeelaan waaqatti siqa. Eessa nu kaa'ee mirga isaa nu kaa'e waaqayyo. Nama eessattan argana manaa mirga Yesuusittan argaani. Nama mirga Yesuus taa'u Yesuus mirga isaa nu kaa'ee ofii isaa keessas nu kaa'e waaqayyo. Isinii namuma raajii tokko fuutee mataa qabdee lafatti rukuttu wayii miti isini. Ani nama qajeelummaa waaqayyo argate mirga Yesuus taa'ee jiru mucaa waaqayyo kan waan waaqayyo ta'e argachuudhaaf nama kwalifaayidii ta'e nama jooraa badadaa namni garba barbaade iyyisiisu wayii miti ani. Ani neeyyamoo baawunti barbaade dhufee ol na urgufee akka ganna urguuf I know who I am obbeekaani Kiristoos keessatti galanni kan waaqayyo haa ta'u. Namni qajeeshee naasofne harmooliin keenya warri sirriitti beektanii naasofne mirga Yesuus teessanii jirtu. Haasaa keessan isa caccabaa isa akka koo kana toora hin galle kana sirriitti dhagaa Yesuus. Galanni kan gooftaa ta'u. Maaliif qajeelaadha waaqayyo nama dhaggeeffachuu jaallata waaqayyo. Dubbii sirrii miti malee afaan qooqa kootiin ibsuun na rakkisa malee waaqayyo si dhaga'uu diduun seeraa ala. Hiisi jalaa jechuun sirna mootummaa isaa ofii isaa ganuudha waaqayyo. Galanni kan waaqayyo haa ta'u. Isumatu jedhe waanuma isin na gaafattan kana booddee duran dhagayan jedhe haleluuyaa. Galanni kan waaqayyo haa ta'u. Qajeelummaan waaqayyoo jechuun akkasii. Qajeelummaa waaqayyoo jechuun aksesii harka waaqayyoo, aksesii fayyina waaqayyoo, waanuma kan waaqayyoo ta'e hundumaa furtuusaa of harkaa qabda jechuudha. Isa kana hawwaa, isa kana haa ta'u mata dureen haasaa jedhagaa warra legalistic mindsetii qabaniin seeraan xaxamanii ganamaa galgala falmii seeraa jala warra hidhamanii ta'aniin. Amanaaf iji isaa baname isa kana haa argu jedha. Roomee boqonnaa 3:19 irratti akkana jedha. Amma seerri waanuma jedhu warra seera jala jiraatanitti akka dubbatu nuyi hin beekna. Kanas nama hundumaa afaan qabachiisuudhaaf guutummaan biyya lafaa firdii waaqayyoo jala galchuudhaaf hin dubbata. Seerri firdiif dubbata. Egaa nama kan ta'e tokkollee wanta seerri namarraa barbaadu gochuudhaan waaqayyo duratti qajeelaa ta'uu jechuun maal jechuudha? Qualified ta'uu waan waaqayyoo fudhachuuf ulaagaa guutuu takkaan danda'uudha. Warra ulaagaa hir'uudha. Nama hundumtu hin danda'uudha. Seerri hin ta'uudha. Seerri cubbuun maal akka ta'e nama hubachiisa. Qajeelummaan nama hubachiisa. Egaa nama kan ta'e tokkollee wanta seerri namarraa barbaadu gochuudhaan waaqayyo duratti qajeelaa ta'uu hin danda'u. Hin danda'u. Hin danda'u jechuun maal jechuudha? Namni kam mirgas hin qabu, guutuus miti, aksesiis hin qabu jechuudha. Kanaaf maal godhaare? Qajeelummaa isa kan keessanis isa karaa seeraas ofirraa baasaati tokko fudhadhaa'edha. Roomee boqonnaa 10:3 qajeelummaa isaa waaqayyo kennu. Qajeelummaan giiftiidha. Riwaardii hojii keenyaa min firii giiftiidha. Eewu kenna, waaqatu kenna. Maal godha gamma qajeelummaa isa waaqayyo kennu wallaaltanii qajeelummaa mataa isaanii self righteousness jedhaman kun immoo Roomee 10:3 qajeelummaa isa waaqayyo kennu isa giiftii ta'e wallaalanii qajeelummaa kan biraa qajeelummaa isa kan mataa isaanii dhaabbachuu yaadu qajeelummaa isa waaqayyo namaaf kennu jalas of hin galchine Kiristoos
Kiristoositti nama amanu hundumaa gara qajeelummaatti geessuudhaaf seerichi iddoo hin ga'a. Maal jedha? Kiristoos dhuma seera qajeelummaa isa karaa seeraati jedha. Christ is the end of the law. Seerri yoom dhaabataa? Gaafa Kiristoos dhufu dhaabata. Kiristoosii kaasee maaltu itti fufaa? Qajeelummaatu itti fufa. Qajeelummaa jechuun immoo maal jechuudha? Akkuma nama jedhee namni karaa hundumaa balballi waaqarraa akka isaaf banamaa ta'uu isaatii fi guutuu kan isa godhu jechuudha. Kanaaf obboloota koo maal hawwaadha? Jireenyi mootummaa Waaqayyoo jireenya qajeelummaa Waaqayyooti. Jireenyi mootummaa Waaqayyoo jireenya akkamii ture? Jireenya qajeelummaa isa kan Waaqayyo hojjetee sii kenneeti. Qajeelummaa Waaqayyoon alatti of yaaduun gaariidha. Qajeelummaa Waaqayyoon alatti nuyi eenyu? Yookaas immoo ayyaana isa qajeelummaa isa karaa ayyaana arganneen alatti nuyi eenyu? Maaliif kwaalifaayi gochuu dadhabna? Sababni isaa we are a murderer. We are a criminal. Qualifying goonu. Bara 1961 ishee kana sirriitti na dhaggeeffadhaa. Maaliif Waaqayyo takkaadhuma mirga namaa kennuu dide? Karaa yaalii gurguddaa yaalii cimaa godhe namni. Takkaa garuu waan Waaqayyo argachuuf karaa kam Waaqayyo balbaluma xinnoo isheellee carraan laanneef. Bara 1961 Adolf Eichmann namni jedhamu nama ajjechaa warra Yihuudootaa biyya Jarmanitti ta'e qindeesseedha. Nama mastermindii ta'e. Nama kanatti qabanii seeratti dhiyeessanii. Seeratti gaafa dhiyeessanii namni kuni fuula seeraatti dhiyaatee isatti akka inni ragaa ba'uuf immoo namni du'a sanarraa hafe sarvaayivaalii holookastii sanaa kan ta'e fidanii Adolf Eichmannitti akka inni ragaa ba'uuf gaafuma nama sana fagootti arguu hin kufe namni kuni hin kufe qabaniituu gadi baasanii qabanii gaasanii booddeen gaafatanii maaltu sammuu kee dhufe amma isaanii yakka inni hojjete seenaa saba isaatii waan sabicharra ga'etu sammuu isaatti yaadatamee ilaaluu dadhabe jedhanii yaadu. Garuu maal jedhee yaa Hildenur maal jedhee yeroo jalqabaafanii ani kanan kufeef jedhe Adolfiin sababan feesii godheef mitedha. I faced myself. Ofii konfeesii godheedha. Innis nama, anis nama. Humni nama sana keessaan hojjetu inni gara jabeessi dhala namaa abiddaan gubee fixe sun akkana kee hin jiraanneef ragaa maaliin qabammanii jedhe. Namni gaara baay'ee feesii godhee mo'a. Chaalenjii baay'ee feesii godhee mo'a. Rakkinni namaa ofiisaa feesiin godhu. I faced myself. That is me. Ana inni jedhe. Utuu Kiristoos ta'uu baate humni nama fixu, humni nama ajjeesu, humni cubbuu jedhamu suni amalli sun anaanis na keessa jiraam. Ani eenyu? Ana namichi sun jedhe. Nama jechuun akkasii. Amma Gaazaa warra Gaazaa kana Hamaas waan isaan godhanii ijoollee 40 iddoo tokkotti fixanii shaakii nama godha miti. Jara sana yeroo laaltan jarri sun nama akka koof akka keessanii mee Kiristoosin ala nama baasa nama Kiristoosin ala jiru hundumti isaa humni nama fixuu humni nama ajjeesu nama kufe hunda keessa jira. Ana namni sun yeroon taa'ee laalu Yesuusituu ta'uu baate asmi ana agaa namni self righteousness yeroo bildii godhu eenyummaa isaa sirrii humna hama
Waaqayyo gooftaan machaa ilaaluu jibbe. Takkaa carraa isatti siquu namaa kennuu dide. Humna jibbisiisaa sana arguu dhaba namni. Amazing grace itti gaafa dhufnu garuu jalqaba maal argina? How rich I am. Attaman nama jallaadhaan isa jedhu argina. Takka positive psychology eeggannoodhaan qabuun gaariidha. Gaariidha. Waan positiiviin jireenya dhala namaa irratti dhiibbaa cimaa fida. Garuu gara Kiristoos yeroo dhufnu hunduu isaan nan danda'a, isaan nan qaqqaba, kan ta'e isaan ta'e, ana kee kan ba'u maaltu jira? Isaan ta'a hundumtuu jenna nuyi. Yoo cal jennee I am jenna ta'e self righteousness qajeelummaa namaa bildii goona Waaqayyoon jaallatu. Isaan jechuutti dhufna nuyi. Kanaaf dhukkubi guddaan jireenya dhala namaa keessaa Waaqayyoon harka isaa gabaabsu maaloodha beektu? Self righteousness jedhama. Namni ofiisaa feesii gochuu dadhabu. Namni ofiisaa arguu dadhabu Kiristoosin alatti. Self righteousness jechuun maqaasaa keessaa yoo maqaan hin galu ta'e ittiin tolu. Self righteousness jechuun hunduu isaan ta'e yoo jaallattan namatti hin tolle. Amalas karakterii self righteousness iti kuni. Glory Waaqayyoo saamu. Namaaf kreditii kennuutu cubbuudha jechuu miti. Neecharii namaa kan ta'e garuu jira. Amaluma namaa kan ta'e. Yoo hin argamu ta'e kan isa hin gammachiifne. Yoo hin mul'atu ta'e takkama kan isatti hin tolle jira. Kuni ija self righteousness iti. The seed of self righteousness. Qajeelummaan Waaqayyoo gaafa gara jireenya keenyaa dhufee jedhu achi gama sanatti anaa kaleessaa isa jallaa sana gaafan argu faarfannaan koo Amazing grace how sweet. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Ani jenna ka Isaac Newton. Eenyu ani kanan fayye kanan dhaabbadhe eenyu? Yesuus malee jenna. Faarfannaan isa ta'a, jireenyi isa ta'a, fookasiin isa ta'a, giddugaleessi isa ta'a, lallabni isa ta'a, ulfinni kan isaa ta'a, maqaan kan isaa ta'a. Hallelujah. Qajeelummaa Yesuus of keessa nama jallaa keessaan yeroo mul'atu. Nami jallaan gaafa Waaqa qajeelaa kanaan fuulaan arguudhaaf ayyama argatu. Cina isaa taa'uuf ayyama argatu. Mana isaa seenuuf ayyama argatu. Dinqiidha kun. Nami kaleessa ajjeesaa ture. Nami kaleessa du'itti faradame. Nami jallaan. Neecharii dhala namaa gar malee jal'isa cubbuun. Kanaaf nu dinqanuuni qajeelota taanee fuula Waaqayyoo yeroo dhaabannu. Martin Luther yeroo baay'een dubbadha isa kanaa akkas jedha lecture isaa barsiisa isaa tokko keessatti. Amalli keenyaadha gadi fageenyaan ofii keenya gara keessaatti jal'ise. Afaan Ingiliffaan akkas jedha. Oromiffaanis isinitti muun yaala. Our nature so deeply curved on itself that wickedly, curvedly, and viciously seek to use all things, even God Himself, for its own benefit's sake. Waaqayyoon illee tuun hambisin. Laala. Even God Himself. Waaqayyoon illee nagadachuu barbaadaam namni. Namna ta'ammami jajabeessa beektu waan Waaqayyo hin dubbatin dubbatee sooromuudhaaf namni jajabeessa akka ta'e beektu. Waaqalleetuu hambisinitti fayyadama malli namaa jedha Martin Luther. Waaqalleetuu nafin isa alaa dhiisaa gaa. Isa xixinnaa dhiisaa. Isa lubbuun keenyaaf hafuura isaa harka keenya keessa jirullee self righteousness jireenyi keessatti haguugame kuni Waaqayyoon illee daldala godhachuun takkaadhuma isatti cimaa mitii jedha. Amma kana jallaadha jireenyi dhala namaa. Self. Kanaaf namummaa kana Kiristoositti qajeeshuun, ayyaana Yesuusin qajeeshuun, hundaa gara Kiristoositti redirect ofirraa gochuun, hunduu isaan ta'e, jireenyi isaan ta'e, nama ta'uun isaan ta'e, kanan godhe keessaa tokkollee ani hin qabu. Kreditiin kan isaati, ulfinni kan isaati, maqaan kan isaati, ani isaan, jireenyi isaan. Hallelujah.
Jennee gara Yesuusitti jallisuu ture. Self righteousness inni kan nu rakkifti si'a baay'ee obboloota godha. Dhala namaa rakkifti qajeelummaa isa namni jaarrate hin didan Yihuudoonni boqonnaa 10 irratti isa kana nutti hima. Kan mataa isaanii ijaarrachuu yaalanii jedha. Qajeelummaa isa kam? Isa kan mataa isaanii. Kanaaf egaa Phaawulos maal jedhaa? Mootummaan Waaqayyoo, qajeelummaa Waaqayyoo, nagaa Waaqayyoo, gammachuu hafuura qulqulluun kennu irratti ijaarama malee dhimma nyaataaf biddeenii miti jedha. Isa gammachuudhaaf nagaa kana yeroo biraa laallaa mee qajeelummaa keenya celebrateii goona. Nama qajeelaa taane, nama qajeelaa. Waaqayyo qajeelota godhee nu waame. Nu lakkaa'e Waaqayyo. Nama jal'inni isaa keessa ba'ee Waaqayyoon illee amma dabarsee kennuutti teellaan deebine. Nama akkasiitu qajeelaa ta'ee teessoo Waaqayyoo dura taa'aa jira har'a. Attam dinqiidha sini. Waldaa